السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلينكي قالي كم نجاجرتني فيا بقدراتني سوق أقنا سوق عجائب هالوغاد بتشوف وروني ميشا بيا قلفتو فيتن يوكين بيا قلو فيتفا سوق أقنا ديكا بتادا شانطان كون اللي رخيصة ميشا عجائبة تكدرات وغا أبو خمسة عجائباتي سننجرا لايكي شيري سبسكرايب كي قد سننجرا هدو تكنا مطلع لغما meeshaan bootaa kana jiru inuu ani hedduu hunda isaa hin sawwarre malee suuraan suuqa arabaa kana keessatti sawwaruun nama hin mijatu. Wallahi warroonni galuu feetan na dubbisaa mooqaa sinii ergaa asii kubitaadhaa siniin jedha. Suuqa ajaa'ibaati wanni marti birrii 5 ilaa birrii 10 takka garuu waa hedduu qaba. Bootaa uffataa jira hedduu akkasii hedduu namatti tolaa. Warroonni galuu barbaadan asii malee hin bitatinaa siniin darabboleeyyan kiyya. Kana fakkaata viidiyooni kun ifaa birciqqoo shaahii birciqqoo gahwaa hedduu ka bishaanii meeshaa ka manatti bareechifatan kufaan abaayaa mulawwan warri abaayaa akkasii dhufaan gaa hedduudha. Abaayaa amma shakilii hedduu kana jechuudha akkasii haga dhumaa daawwadhaa. Hedduu takka namatti tola. Kun ifaan saxanii yookiin ka waxiifaatti buufatan, kun ifaan ka biddeena faa killee faa yookiin hanqulaal yookiin beeqitti godhatanii. Garuu kun hagas mara aslii miti walaakin bareedaadha. Yani kafiifallee miti jiddu galeessa jechuudha. Meeshaa mana keessaa tallaajaa shaahii ka yookiin barraadaa yookiin zamzamiyyaa ka shaahii ka gaahawaa waan marattu jira. Waan hedduudha dhugaa akka amma viidiyoo kana caala namatti tole jechuudha. Warroonni galii barbaadan asii bitadhaa. Warroonni shaanxaa feetanii shaanxaan dhugaa hedduu takka namatti tolti. Gatiin ishiillee rafiisaa. Warroonni barbaadan warroonni masalan uffata faana biraa fudhattan walitti sinii kennaa jechuu shaanxaa tana. Shaanxattiin eessa irra dhufna viidiyoo irra ni jirti. Gatiin bareedaa. Shaanxaan hedduu namatti tolti. Dasetti meeshaa hedduu namaaf fiddu malee kubbaa zamzamiyyaa shaayii birrii 10 takka fa'a bareedaadha jechuudha. Yaani abu kamsaa jechuun isuma gaarii san ka waa hunda keessatti argattu kanarraan gatiin isaa madaalawaa yaani namatti tola jechuudha. Kana shaanxaan tuni xaqmii uffataa hiifaati. Masalan uffata uffatteessa habtachuu dandeessa. Dhugaa gatii madaalawaadha. Rakiisa wahiiti. Namni jilbaaba na bitatan dhugaa sanii fidash inshaallah yoo feetanii walitti jilbaaba keessanii